Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amma yeroo dalagaati mee sagantaan dhufee fittiin kutaa isin maal gootan invite share gootaniiti waliin gaggeessanii jechu. Akkuma beekamu haala yeroo jetti haalli yeroo arra mootummaan Affaar ibsa akkumaan isinii posti godhe Affaar keessatti rabshaa guddaatu amma dura dhalate arra gartee dhiibatee gabbee malee rabshichi har'aati miti jechu obboleessa ministeertitti raayyaa ittisa san nama qabateeti Eeltiraa keessatti leenji'u jira isa santu gad dhufee poolisoota hunda keessa seenee girgiriin taatee jirti. Mootummaan beeziin qabne mootummaan ummata keessaa bahe miidhu mootummaan ummata isaa dildila tahee aangoo isa qabachiisen kabanye Itoophiyaa keessa mootummaan beeziin qabne hin mo'atu. Amma jaawarriin dabalatee hayyoonni keenya marroo dirribaa faa maaliif akka sodaataman ummata isaanii bira fudhatama qabanii sheeyxaantichi wanni akka jibbamuuf wanni akka tuffatamuuf ummata isaa biratti fudhataman qabu jechuudha. Yeroo hundoo waan kanarra deebi'eetumaan isinii mootummaan yoo beeziin qabaanne biyya bulchuun dandayu dur namni Itoophiyaa juuhan ummata Amaara juuhanatti irkateeti Amaara kana wajji biyya bulchaa jechuudha. Sigale hoteela taatu mana Amaara kana nyaatan dhalaa taatu waraanni Amaara kana sii fayyadama waa hedduu laa'ifi gartee social life kan jaaniin kana ummata kana wajji qabaataniiti ummata kana irratti irkataniiti warra sabboontota ifiin juu kana miidhuu turanii jechuudha. Sigale miidhuu turanii jechuudha. Sheeyxaantichi dhufeeti dhiiga nama hundaa dhugu seenee wallaalummaan isaa nama hunda jalaa yaafte jechuudha. Itoophiyaa Oromoon hogii Itoophiyaatti dubbatte dirqiidhaan Itoophiyaa tanatti jechuu jirra malee akka nama qullaa deemitti ilaalu jirti jechuudha. Itoophiyaa waan jaamu kana Oromoon gurraanuu dhagahuun feetu jechuudha. So saboonni Itoophiyaa miite hundinuu akkasii jechuudha. Saniifu mootummaan beeziin qabaanne mootummaan bara amma asitti irkadheetiin taa'ee haasa'u jira yoo wanniin ittiin irkanne hin jiraanne akkamittiin taa'amee naa'e mootummaan bakkatti irkatu qabaachuu qaba jechuudha. Kun bakkatti irkatu hin qabu. Bakki inni keessaa hin dhufe jee himatu Oromoodha. Oromoon tan halkanii guyyaa gudeechisaa fixaa jiru tana jechuudha. Mootummaan kun beeziin qabu jechuudha. Saniifuu arra gartee Affaarilleen kana jala bullaa jettee sigale Affaar wanni ganda tokko hin geenye Affaarilleen sigale waan akkanaa godhu jirti sigale. Saniifuu kun oduu aammee amma dhuftee jechuudha. Itti aansuudhaan wanni guddoon narra dhufeef dubbii Shimallis sheeyxaantichi Shimallis gatimee Shimallis dheengadda cafferratti albahuu ture sanii jechuudha. Irra guddaa uummanni keenya ni dagamtan. Waa irraanfachuu jaan irra guddaa shorti memorii qabdanii nuun jaan. Mee Sibahat Naggaati wajjiin hayyoonni kun jaaramee biyya qabachuu deema abadan hin danda'amuu je. Mee namni yaadu tokko akkamitti marroo dirribaatu Sibahat Naggaati wajjin adduulaa jira. Jaawar Maammadii Sibahat Naggaati wajjin adduulaa jira. Dr. Tsaggaayeetu Sibahat Naggaati wajjin adduulaa. Profeesar Maammadiitu Sibahat Naggaati wajjin adduulaa. Meenuu fi Sibahat Naggaa eessa wal beeyna? Warri amata 27 Sibahat Naggaati wajji Oromoo rashanaa ture. Oromoo hiisisaa ture. Qeensarraa guuraa ture eenyu? Abiyyiimi. Sheeyxaanticha kanaami. Shimallis faami. Addisuu Araggaa faami. Fiqaaduu Tasammaa faami. Awwaluu Abdii faami. Mee qabsoon Oromoo eessa Sibahat beeyti? Sigale. Kijibalaal ummanni keenya akka sirriitti adda baafattaniif hin isin dhufee jechuudha. Sibahat Naggaati wajji dhufuu deemanii. Sibahat Naggaa qabsoon Oromoo itti naajamtu. Shimee keenya siif deebifna. Dhageeffadhu.
Hoggii namichi waa sitti himu akkuma namichi sitti hime dhuftee gadi nalbayin namni illeen si tuffata. Namni illeen gartee sanabni kun nama yuunivarsiitii illee dhaqee qalama harkaan qaqqabatee maaluma ta'ee siin jechaa jira sii galee. Silaa'u garaan akka naman goon hin qabu yakka guddaa keessa si naqe harka dhiiga si godhe sii galee dhaloota keetii walit duyde si galche nama hunda si jibbisiise wanni gootu obboleessa kiyya Sibahat Naggaatii fi qabsoon Oromoo walilleen beeytu ittillee naajamtu jechuudha. Qabsoon Oromoo qabsoo Sibahat Naggaa fa'aa dura uumamte. Qawween arra marroo dirribaa dha'u jiru qawwee elemoo qilxuu dhaye. Elemoo qilxuu Sibahat jaaramuudhaaf Sibahat Naggatti naajamne. Qawween arra marroo dirribaa dha'u jiru qawwee jaarraa abbaa gadaa dhaye. Jaarraa abbaa gadaa Sibahat Naggatti naajamne. Qawween arra gartee marroo dirribaa dha'u jiru protestiin arra Jawaar Mohaammed oofu jiru hayyoonni keenya oofu jiru. Gabaabdutti qabsoon arra hayyoonni keenya oofu jiru qabsoo waaqoo guuturraa nu dhufte. Akka uletti hayyoonni kun walit dabarsaa dhufee jechuudha. Qabsoon teenya qabsoo namatti haajamtuu miti. Qabsoo heeraa fi seera guuttatte. Qabsoo if dandeessu. Qabsoo ummata jabaa qabdu. Qabsoo ummata hidhata onnee qabdu. Qabsoo ummata ifitti amanu qabdu jechuudha qabsoon teenya. Qabsoo OPDOllee barbaaddu miti. Qabsoo Sibahat Naggallee barbaaddu miti. Qabsoo Fannollee barbaaddu miti. Tana gurra si calawu. Hayyoonni kun osoo nama guddaa kanan qabaanne. Osoo ummata kabajamaa kanan qabaanne. Osoo ummata gartee isinuu qabsaa'ee wayyaane jalaa isin bilisoomsu kanan qabaanne dhuga Sibahat Naggaatii wajjin dhufuu deemanii jettee yaadda jechuudha. Si caalaa ummata kana keessa jaalataman. Si caalaa ummata kana bira fudhatama qaban. Meesii fi isaan laayif irra turtan ati 300 ilaaluu ture isaan 10,000 ilaaluu ture jechuudha. Miidiyaa tokko qofarra miidiyoota adda addaatiin dhiisiga. Sigale. Osoo walit deebisanii haga ammaa waan ummata isaan laalee isaanirraa barumsa fudhate osoo walit deebisanii ama torban hanga isin aangoo qabattan kana warra hayyoota kana laalee turre hedduudha jechuudha. Warra hayyoota kana laalee turre hedduudha jechuudha. Arra wanti ni oowa. Gandi keenya kun ni oowa dhiifama. Warra hayyoota kana keenya laalee kanaa turre hedduudha jechuudha. Sanuu qabsoon Oromoo saniifuu qabsoon Oromoo Sibahat Naggatti na haajamtu adeero. Sibahat Naggaa katti haajamu isin. Isaayyaas jettan katti haajamu isin. Kadheen gadda kadhatee waywaatee miilarra kufee sheexaantichi hootti kireena wajji cabsiyee yaa abbaa kiyya. Asii fuudhee qubeellaatti kaayyatee wajjiin rakkatee jimma hunda geessee gola hunda geessee namicha hanga inni gahu mizaanee laalee achi ati polotikaa ijoollee ooftaati deema siinurraa kan je'een Jawaar ozoon hin taane Marroo ozoon hin taane Saggaayee ozoon hin taane Profeesaroota Mahammaffaa Baqqalaa Garbaa hayyoota keenya gurguddaa san ozoon hin taane sheexaanticha kanaa jechuudha. Sigale. Sila akkam jechuu qabda. Akkamis Sibahat Naggaa nu amanuu dhabee ilmaan isaa amanuu dhabee warra ifii jaare amanuu dhabee sigale akkamitti isa hawwachuu dandeessanii jettee faasilaa quudhaa hayyoota kanaa kaa'uu qabda qabsoo teenyaa kaa'uu qabda malee sigale Sibahat Naggaatu isin bite abadan qabsoo Oromoo akka nama Oromoo jiraachisu jirtaati akkuma Sibahat Naggaatii wajjiin Oromoo qadhabdanii qadhabuutti hin jirtu. Akkuma sirna nafxanyootaati wajji Oromoo qadhabu turtanitti qadhabutti hin jirtu. San caalaa qadhabutti hin jirtu. Sirni sunuu sirna keessanirra wayyaa ta'een argamne. Sigale. Saniifuu wanni ati beekuu qabdu wanni adda sii baasuu qabu qabsoon Oromoo Sibahat Naggatti na haajamtu. Sigale. Yaa ergamaa sheexaana.